Baqattoota Oromoo biyya Yemen kaambii baqataa Alkaras jiraatu naannoo keenya kanatti kan nu marsee jiru Hoosha jedhama afaan Arabaatiin bakka iddoo daldalli namoonni Afrikaa dhufe itti daldalamudha. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama hidhannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran. Wanni deemanii fudhachuu kaleessaa fi dheengaddaa an tumameen ture. Daa'imni kiyya tokko tumamee ture. Namni 6 tumamanii akka malatti madaawanii jiran nurra. Maaliif? Sababuma agartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneeni sababa kanaafi qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatiin nurra galan. Namni kun lammii Yemanii kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko warra Habashaatu keessa jira. Nama gama sana dhufe isaantu turjumaanaa fi namoota Afrikaa dhufa kana qawwee fa'aa deemanii manatti dhukaasanii baqataa tokko daa'imman lamaan wajjin rabbiitu baase deddeebinee waajjira yuuniseeriitti hiyyannee warri silaa maqaadhaaf tattaa'ee nu eegaa jiru himanii jiran jechuudha. Warri bakka nuti qubannu kana jiru biyyi keenya har'aan tanaas amma duraas biddaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo Wallaggaa naannoo Gujiiti golee Oromiyaa guutuuwwan keessa deemaa jiru ni dhageenyaani garraasi nuti abdii gara biyyaa deebuu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jiru daran hammaatee galleetu irra jiraa jee du'a filate san warri gara biyyaa deebi'aa jiru. Isin amma biyya sana ega seentanii waggaa meeqa? Inni irraa olii waggaa 30 jira inni xinnaan waggaa 13 jira. Hundi keenya waraqaa sertifikeeta yuuniseerii yookaan maandeeta kan jedhamu baadhamee tatta'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalti namaa salphina guddaa keessa jirti jeetiin fudhadhaa. Baqattoonni biyya Yemen keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaammachuu barbaanna. Ani maqaan kan koo Muhammad Ajii jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiriipoolii irraa. Ani amma akka biyya kana dhufe baatii 8ffaa keessa jira. Baatii 2 magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo, Eertiraa, Somaaleetti dararamantu jira. Dallaalli nama walitti gurgurataa fida karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti manii Awurooppaa isin geessina jedhanii nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaatiin namni biyyarraa ba'a waluma keessa. Kufraa iddoo jedhamutti jira. Iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii 700 Itoophiyaa kafalchiisaa baasu. Akkasitti sanammaa agachii bahee baatii 5 baatii 2 magaazii isaanii dararamaa turre. Ijoollee hiriyoota kiyyaa kamaatiin isaanii harka qalleeyyii isaanii achitti hafantu jiru. Achitti maal sin godhu? Achitti ni tumu kaa nama mallaqa hin qabne ni tumu qixaati jira. Guyyaa teessisaa oolu galgala isaa 12 ta'e ciisaa jedhanii giddiin ciibsu nyaanni guyyatti yeroo takka. Maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabne illee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira. Warra akkas godhu lammii biyya kamiiti? Lammii biyya kanaati kaa lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaanii kennaa isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasitti tumsiisanii buusanii. Shamarreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a abbaan carraa achumatti hafee rakkoo keessa tura. Abbaan carrichaa bahee baala deemanii ammallee sanillee fuudhanii dallaala biraa fittuu kennanii qarshii biraa irraa buusiisanii akkasitti wallaahi dararaa guddaa jira biyya kana fidanii tokko abbaan rabbi laaffisee fi yuunisaarii jira biyya kana achi gatanii yuunisaarii asiillee homaa baay'ee rakkoon namaan furtu. Waraqaa waan qabaanne ammoo rakkisaadha nama 10 wayii akkasitti jiraataa jirra wallaahi. Waraqata inni kama qaxarootu waraqaa adii gaafa dhaqansanuu guyyaa 2-3 hulaa isaanii afoo bullee tuma ari'aa akkasitti sarsii guyyaan nama 100 qofaa kennanii waraqaa. Namni rakkataan biyya kanaa dammootu hedduudha waan ta'eef guyyaa 3 guyyaa 4 nama ga'a. Guyyaa agasii achi afoo bulanii akkasitti waraqaa adii kennanii sunuu waraqaa qaxarootii baatii 5 baatii 6 akkasitti beellamanii akkasitti kennan hagammaa sunuu waraqaa kanaa argannee akkanuma dhufannee jiraataa jirra. Bishaan irra qofaa miti lammiidhaan Itoophiyaa akkasumas magaaziinatti illee torbaan keessa yoo xiqqaate nama 3 nama 4 akkana du'aa bar sababa beelaatiin. Yeroo takka daabboo takka qofa kennu guyyatti yeroo takka. Liibiyaa irraa abbaan milkaa'ee gara Itaaliyaa achi ce'a bishaaniin qarshii guddaa qabaatee kafale. Carraan achi ce'u xiqqaadha akka carraatitti namni muraasni akkasi gara Itaaliyaa achi ce'a. Jireenya dhokataa akkasi jiraanna. Iddoo namni hin jiraanne mana dhossaa keessa achitti nama 7 nama 8 mana kireeffannee akkasitti qarshii maatii biyyumarraa onna jedhaa guyyatti hojii guyyaa akkasitti dhokataa hojjetaa fiigaa deebi'aa akkasitti sanuma kafallee jiraanna iddoo dhossaa. Egaa ammati baatee biyya achi geesse hin gaabbitaa murtii keetti? Biyyaa baanee yeroo san sababa biyyi rakkoo keessa turtee
dargaggeeyyii fuudhanii biyyarraa waraana dirqiin ergaa turan san baanenu ammallee achitti yoo deebine hiriyoonni keenya ka duraayyoo sanii humna waraanaa ta'anii jirantu jiru waan ta'eef nullee maqaan keenya achi galee akkasitti dhiyeessinee bannee dhufne sababa saniif carraan gara biyyaa deebi'uu keenyallee rakkisaadha. An umriin kiyya waggaa 19 barataa ture. Kutaa meeqa? Kutaa 11 qophaa'een. Amma magaalaan keessa jiru addo Falgadaarik jedhama mooraa baqataa Gargur jedhamti. Asitti yoo xiqqaate nama 50,000 meeqatu as keessa jiraataa jira. Baqataa akka jirutti kartuun irraa eessarraa guuranii fidanii asitti lolli inni magaalaa keessa sodaatamee inni magaalaa keessa wal targe kuni asitti baay'ee sodaatamaa jira. Kanarraan immoo UNTU waa tokko godhaan jirtu callittee uummata baqataa magaalaa keessaa seessaa fiddee raatte asitti gannattee waa tokko gochaa hin jirtu nuus waan godhaan jirtu. Haalumti nageenyaa keenya sodaa jala jira jechuudha. Algadariif Kaartuum irraa fagoodha? Fagoo miti sa'aatii 4. Baqataan jaallatee miti kan baqataa ta'u gaafa biyya abbaa isaatii irraa ari'amee baqatee baqataa jedhamee kanarratti immoo utuu UNHCR waajjirri mirga namaaf dhaabbatee dheeraatee callumadee Jenevaa keessa taa'u utuu gadi bu'ee dhimma baqataa kana gadi ilaalee bareedaa natti fakkaata. Duraan magaalaa Kartuum ture lolli nuti jabaannaan waan hin qabullee dhiisee magaalaa Sinnar jedhamu galee torbee tokko fixeera. Asiis immoo waraan nuti gad dhufu waan jedhamullee shakkiirra jiru hojiin hin jiru uummata dana keessaa iyyuu rakkina guddaa argaa jiru nuti immoo warri baqataan immoo akka mataanuu nuti iyyuu dararaa guddaa keessa gallee jirra. Du'aayii godhaa jirra malee wanti nyaannus rakkina guddaa keessa gallee jirra. Amma eeguma addaa dhufe illee xiqqoollee qaama dhiqadhee bishaan margadhe malee ijoolleen keenya kan baay'ee hafan immoo dararaa guddaa keessa galanii jiru magaalaa Kartuum keessatti. Kaartuum keessa yeroo ba'uuf jettee mee haala ture natti? Waraanaan lamaan kana gidduutti karaatti illee baay'ee nu buusanii nu gaafataa turanii immoo lammii Itoophiyaatii jedhee xiqqooma ishee garaa nu laafanii nu dabarsanii waraansi kun amma ammaatti hin dhaabbanne kanaaf waan tokko furmaatiin argamne uummatumti keenya Kartuum irraa baay'ee biyya hin beeknetti gadi baqataa jiru. Kanammoo wanti gochuu danda'a yoo birriin jiraate uummanni keenya immoo daramee birrii saamamanii bilbila saamamu egaa waluma beekumsaan wal gargaaraa jiru. Ani Fooziyaa Jamaan Naanjaanii kan hawaasni itti nabeehu fi miidiyaa irratti illee nabeekan Fooziyaa Oromoo Naanjaanii Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaadii jiraadha. Haalli uummanni keenya baqataadhaa keessa jiru akka waan gartee ijoollee gara biyyaa galchuudhaafanii fakkaata. Ijoollee ji'a sadii dura qabamte ijoollee miidiyaa kana irratti gaggeeffamu warra hin galiintu jira. Maal akka ta'e illee hin gaafanne dhugaa dubbachuuf hin baasii gaafachuu yaalle. Kaniif namoonni hedduun galaa hin jiranii irra hedduun Oromoodhaa seeraan ala biyya tana seenee waraqaa biyya tanaa dur takka bitachuu hin jira ture haaliyya nama hin jiru yeroo ammaan tana jedhu kana rakkoon guddaan jiraachuu dadhabuudha. Maaliif amma fa'aa qabaa jira akka malee uummata keenya reebaa jiranii maqaa Itoophiyaa yookaan akka gartee yakkatti ilaalama. Baadiyyaa kana keessaa ijoollee keenya bakka isaan jiranitti itti dhaqanii ijoolleen keenya tuni maallaqa kana dalagatanii of biratti qabatan. Gaafa gartee mootummaan itti dhufu maallaqa san fudhachuu dhoorga jechuudha. Gaafa waan dalagatee lafa haawwadhe fudhachuu ana dhoorgan sammuun namaatu akkam akka taatu tilmaamuu wanni hin jiru hidhaa keessa meeqaatu maraatee jira. Shamarrilleen xiqqashoo wayyaadha. Shamaraaf manni garaa hin laafaa ijoolleen keenya dhiira haala gaagaamaa keessa jirti. Garuu inni dhukkubsatee hin gala. Ji'a sadii waan akkasii tursiisanii hamma maqaan kee onlaayinii irratti eeggattaa hamma maqaan kee dhufu achirra eeggattee akkasii galtaa warroota dhukkubsatan jechuudha. Warri yeroo sana baay'inaan hidhaa keessa turan sunoo amma achuma jiru? Inni 2021 kan galchanii turanii godaansi seeraan alaa kun amma fa'aa babal'achaa jira. Kan galchanii fixanii uummanni keenya immoo warrumaa gaafa kan akkasitti asitti gartee qabamanii hidhamanii deebi'ee warra dhufee osoo dhufaa jiru du'ee jira jechuudha namoota mudee. Inni hafes jira. Keessattuu warroota qabiyyee ani wahi balleessitan waan jiru yookaan immoo yeroo qabaman san mootummatti harakaa godhuu waan akkasii warroonni hidhaman hin galan biyya kanatti beekaa. Biyya Ijiptii magaalaa Kaayiroo irraa isin dubbisaa jira. Haalli baqataan biyya kana keessa jiru biyyitiin itti baqate isa fudhachuu dadhabdee bishaan hidha laga Abbaayyaa wajji wal qabsiisee yoonis mana yaalaa dhaqan afaan wallaaluu dabalatee sababa isaan bishaan kanaan walitti hidhata qabaniif yeroo baay'ee ijoolleen dargaggeessi jechaadha. Osoo carraa fayyuu qabanillee gaafa isaan lubbuu dhaban argaa turree yoo kiraa manaatis ta'e nutti ol dabalu yoo fedhan edanuma dhiiftanii bahuu dandeessu jedhu. Edana yoon isin baane immoo meeshaa kan keessa jalaa caccabsu yookaan ammoo seenanii zarafanii ba'u.
Dhugaa namicha tokko maqaa isaallee on kaase tarii ammayyuu dhukkubsataa jira. Baay'ee dhukkubsatee ture. Ana faana mana yaalaa dhaqinaan jee mana yaalaa numti geesse saarjarii qaba gaafsan. Yeroo saarjarii godhamuudhaaf ka'utti ati eessaa jaamee gaafatame ana Itoophiyaadha jennaan isin miti kan bishaan irraa hidhe jee sababa saarjaricha sana kaansel godhee gara alaa akka gabbuute. Har'an tana lubbuun jaarse suni. Kan biraa hawaasni sababa bishaanitti yoo si dhiibe qaama mootummaatti qaama seeratti yeroo dhayitee himattu sababuma Itoophiyaa taatee fi qaamni akka sirratti raawwate sun hin adabamu. Yakki akka kee ta'ee dabra jechaadha. Iyyati keessanuu hammam simannaa qaba? Gara UNHCR'ti immoo. Namoonni achi keessa hojjetan lammiilee isaanii waan ta'aniif xiyyaafannaan guutumaan guututti lammiilee Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa guddaadha. Tokko ammas dhiibbaa kara keessaatu jira. Baqataan akka baqataatti wal jala deemuuf qaba ture. Koominitii ijaaranii koominitiin wal dhaga'uu dadhabuudhaa fi baqataa irratti dhiibbaa qaba. Keessafuu ijoolleen Oromoodha. Koominitii baay'ee ijaaranii jiranii. Koominitiin kun ammoo waliin dhaggeeffatan. Baqataallee kanumaatu afaan faajjeessee akka isaan kolugaltummaa dhaban. Parsantii 30 caalu kan mootummaan Jenevaadhaa fudhatu. Kan baqattummaan maandeenni isaanii mirkanaa'u parsantii 100 irraa harka 30 caalu. Maqaan kiyya Abdurrahmaan Muusaa jedhama. Durataa Oromoo Koominitii Afrikaa Kibbaati. Waan lama waan baay'ee uummata keenya rakkisaa jiru tokko dhimma baqattummaa fi waraqaa jireenya biyya kana ittiin jiraatan argachuuti. Inni lammaffaa dhimma nagummaati. Uummanni biyya kanaa akka malee jibbaa argisiisaa jiru. Ammatti baqataan biyya kana jiraatu akka biyyoota biraa kaampiin jiraatanii arbaan rifuujii jedhamu. Ka ogummaa qabus qacaramuudhaaf yaalee kaan hin qabnees ammoo hojii mataa isaa uummachuudhaan waan akka karaa irratti waa gurguruu suuqii xixiqqoo banachuu kana kanaaniif jiraachisaa jiru. Isa kanarratti uummanni lafaa namni biyyoota biraarraa baqatanii biyya keenya dhufanii lafa nurraa ittisanii hojii keenya dhalataan biyya kana hojjechuu qabu nurraa fudhatanii jechuudhaan yennaa yeroo adda addaa mootummaatti deddeeffatu. Kaampii baqataa qophaa'ee fi haa jiraatu ka jedhu yennaa yeroo baay'ee galfatu. Organized crime ka jedhu jira warri baqataa qofa xiyyeeffatanii horii irraa saamachuudhaa fi qindeessanii yoo saamnees yoo ajjeefnees wanni namni nu gaafatu hin jiru jechuudhaan saamicha geggeessaa jiran jiru jechuudha. Yoo namni dura dhaabbatee lakkii anarra horiin qabu jedhe ajjechaadhaan jiilsuu jechuudha. Ajjeesuun. Ani baqataa Oromoo Naayiroobii keessaan jiraata. Haalli biyyoonni illee gartee keessummeessaa jirtu baay'ee laafaadha. Yeroo garagaraatti poolisiin qabee namoota waraqaa gaafachuudhaan namoonni baasiin taaneef saaxilamaa jira. Keessatti erga as dhufnee gara waggaa 6 galmoofne irraa gara kaambii ergan. Kaambii keessatti namni waan garagaraatiif saaxilamu kaambii sun barahaa bakka hamtu bakka namaaf illee mijjata hin taane. Inni asitti ammoo haala namoonni hojjechuudhaaf fedhan qaban hojii hundi maallaqaan hojjetama as keessatti. Yaadi baqattoota Oromoo biyya adda addaa irraa funaanne kanuma ture. An jaallannee gammadaati nagaatti.